Ajira fayyaatii fi uummata fayyaa hundaa jintaanee dhukkuba biyya tanaa dhabamsiisuu qaba. Si bakka balaata nama nagee. Aboo gaadiyoo labeetaan qofa seetii aboo. Guddinees. Ayyaa osoo hin beeksisuun mana naaduu deemaa jiru. Ulayyuu seenaa noo. Gara mana yaalaa. Maal ta'e aboo? Ni jira nama hunda bira alaalaa jiru. Hawaan. Awwa saa fidee kan weensi. Awwa dukkubni jijjiirame dukkubni san qofa daandii. Mira ajaan. Awwa baguma dandaa qofa. Anduraan kan meetiin karoora qabeenya. Nama qulqullinni neetti. Nama fayyaan akkana diimaa rufee baasii. Kan bakka dhaqee humbeenya kan nama keenya keessummeessu. Saayinaa miti kafa dhiyaatu. Affeedee waan ta'u jechuudha. Eegalee waajjira fayyaatii fi uummata fayyaa hundaa jintaanee dhukkuba biyya tanaa dhabamsiisuu qaba. Ati amma ogeessi waan ogeessi fayyaa jiru qofa jala deemu. Dirqama eeggannaa sagaraa gisee seenee beeku. Qulqullina isaa akka fayyaalli beektaa hawaasni uummanni baay'ee jaaba. Dhukkuba jabaatee fi gaaduun jeeni beektaa jennaan. Wash deemaa tokko fa'a. Laafisee laalee. Dhukkubaan na qaba. Dhukkuba kana rabbii fideemu. Nabiyyiin keenyaaf sallallahu alaihi wasallam. Dhukkuba biyya dhukkubni kun jiru. Seeninaa jeeba. Biyya sanii biyya sanii sindeenaa. Biyya sanii seenaa jeeba. Kan qabameen biyya tanarraa biyya tana seeninaadha. Biyya dhukkubni jiru sanii seeninaa jeeba. Sun akkasii akkam naan jee beekta. Deebi'eetoo dhukkubaan na qaba. Akkuma dhageetiif cheekii difaan jeeniin waan irraanis laaftuun laalee. Akkasii sun biyya qabamee bara. Jarra isaan isaa achirratti garuu immoo nuti teenya beena kana maali miti. Sun akkasuma waan nurraa eegama namaaf dabarsine garuu nuti si feene qulqullina keenya eeggannee namaafis ergaa akka dabarsu qabna malee duruu nurraa kan eeggamu. Dirqama akkas ta'u. Amma saayitichi kan tokko isii jiru. Sani waan inni sheeku. Ansanii shakkaa'u harayyuu mulayyisee deemaa. Saayiban biyya tokko lallaaffisanii maaluma dhiiroo kamii deeman booddee meeniin dawwalaatu dhiiroo. Hello? Akkam nagaa fayyaadha? Jirtani? Mee isheetti yaamu? Awwa mee dhufee isin biraan jira? Dhufe. Maal ta'e abu? Ni jira nama hunda bira alaalaa jiru. Hawaan nama kana si gaalu hin maan dubbisee gaddu karaa afaanii kana. Taate. Cari sini tu ada ni cari sana kan? Balfa walitti qabuudhaan gubu abbaan warraa kamiyyuu mana fincaan qotate maatii isaa waliin sirnaan fayyadamu akkasumas dirree irratti bobba'uu dhiisuu yeroo mana fincaan baatan harka keessan daaraa yookiin saamunaan sirriitti dhiqachuu nyaata qopheessuu fi nyaata keessan keessanii nyaachuu Abu mari bagai mana kan nama itu mungkin bahasa ini jangan. Zaman mana baru ini? Ini mana ya? Lugu, lebih ni ya. Kamu tadi sih John, karena nama ini yang itu kita apa? Nama besar. Benar banding siapa? Orang nama berbadu. Ini kita ulayyuu seenaa noo. Mal deh lagi bos sih nama lagi mau berapa? Namarraa ni murannaa nuti nuun muramnu. Buusaa biyya sabansat taate. Itti dhiyaatanii Eessi dhofan saafii haqee bakka kamaafis fulayyuu qilii. akka Fulayyuu teessu qilii. mul'ate kana Anasa kana miyya. Abbaa kiyya amma kana mana ziyaara muusii fulan naa gide. Kan bini argan. Mal yang dibina kan aku mau. Fulani abbaa. Sekarang di sini bisa kita. Maal ta'a? Sekarang bukan dia lagi dia lebih agarang. mallattoolee isaa ariifachiisaa fi haqee bishaan galaa Ayahnya dia sekarang di mana teman teman gue. mul'anne nama baasu ija keenya guddinees Ayyaa osoo hin beeksisuun mana naaduu deemaa jiru. Ogeeyyii fayyaa istiyaamii fi sibiila malee. itti ho'ina qaama Ogeeyyii fayyaa istiyaamii fi sibiila malee kan jedhaman. jabeessuu nama hubachiisuu deddeebisee ariifataan nama baasu
yeroo muraasa bishaan dhangala'aa qaama eeruu haa kenninu of eeggannoo dhukkuba garaa isaa fi ofirraa ittisuuf dhukkuba garaasaa ogeeyyii fayyaa waliin taanee irraa of haa baraarru erga mana fincaana fayyadamne boodaa fi daa'imman dhugaan erga qulqulleessine booda harka keenya daaraa yookiin saamunaan sirnaan dhiqachuu akkasumas nyaata bilcheessuu fi qopheessuu duraa fi daa'imman nyaachisuu yookaan hoosisuu dura sirnaan dhiqachuu.